Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa keenyaa ani mul'ataa leenjisaa jedhama. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Har'a immoo mata duree akkas jedhu wal wajjiniin dubbii Waaqayyoo hin hirmaanna. Innis akkas jedha: haalli ati keessa jirtu Yesuusin kabachiisa kan jedhudha. Innis akkasidha. Haalli ati keessa jirtu Yesuusin kabachiisa kan jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasnee wal wajjin ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti maal ilaalla? Yesuus biyya Beetaaniyaa jedhamtu tokkotti mana Maartaa fi obboleettii isaa ishee Maariyaam in dhaqe. Achitti sin boqota ture. Jara sanas baay'ee jaalata ture. Isaanis baay'ee Yesuusin hin jaalatu turani. Garuu guyyaa tokko namni Yesuus jaalatu, namni inni baay'ee ofitti qabu tokko Alaazaar isaan jalaa gaafa dhukkubsatu gara Yesuusitti xalayyaa ergani. Lakkoofsa 4 irratti yoo ilaalle gadiigne too'i yeroo isaan xalayyaa gara Yesuusitti ergan Yesuus akkas jedhee deebise: haalli inni keessa jiru yookiis dhukkubsachuun Alaazaar kun du'ee akka hafuuf miti yookiis akka inni baduun miti. Alaazaaris dhukkubsachuu isaa ulfinni Waaqayyoo akka isaan mul'atuuf jedhe. Haa ta'uyyuu malee eeguma kana jedhee booda Yesuus guyyaa 2 mandarichuma jiru sana keessa ture. Maaliif? Ga'umsa isaa waan beekuuf. Waaqayyo haala ati jirtu keessatti, waan ati taatu keessatti, fuuldura isaa duuba isaa hundumaa waan beekuuf iyyuu waa'ee keetiif inni ulfina isaa mul'isuudhaaf harka isaa ol kaasaa jira. Ittuma fufnee yoo ilaalle guyyaa 2 achi turee booda Alaazaar du'eera. Eega awwaalame guyyaa 4 ta'eera. Eega achi turee garuu inni yeroo itti namni abdii kutatetti, yeroo itti obboleeyyansaa abdii kutanitti, yeroo itti Maartaan Maariyaam abdii kutatanitti, yeroo itti gadda hirmaachaa jiranitti Yesuus bartoota isaatiin koottaa ka'aa gara Beetaaniyaa hin dhanna. Nutis dhannee obboleeyyan tokko hin jajjabeessina, fira rafe tokko sin dubbifna jedhe. Jedhuyyuu malee Yesuus parpasii isaa yookiis kaayyoo isaa ulfina isaa mul'isu waan ta'eef du'uun Alaazaar Yesuusin hin danqine. Dhukkubsachuu isaa dura ulfinni isaa akka mul'atu waan dubbateef gara Yesuus gara Beetaaniyaa hin dhaqe. Qixa lamaan hin mandarittii gaafa seenu yeroo itti isaan gadda ta'anitti, yeroo itti abdii kutanitti gara namoota sanaa dhaqe. Arras jechaan qabaan yeroo namni kam abdii kutetti, yeroo ati abdii kutetti Waaqayyo kaayyoo isaa raawwachuuf, ulfina isaa mul'isuuf gara kee dhufa. Hin jenna namni hin karoorsaa waan tokkotti abdii kutataa, shaakalee gaafa dadhabe si'achi bakka kun hin ta'u jedha. Miti garuu kan Yesuus yeroo namni xumure tokko jedhee itti fufa. Haala kee keessatti abdii kutteerta yoo ta'e, waa tokko karoorsitee si harkaa feel ta'eera yoo ta'e, Yesuus immoo kaayyoo isaa raawwachuuf hin dhufa. Sababbi isaayyuu yeroo keetu yeroo Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yeroo Waaqayyootu yeroo kee ta'a malee. Kanaafiyyuu Waaqayyo isa ati jirtu, isa ati abdii kutatte sana dhimma sana xumuruudhaaf yeroo isaa eegee gara kee dhufa. Kanaafiyyuu haalli ati keessa jirtu Waaqayyoon hin danqu. Sababbiin isaa Yesuus haala gararraa jira waan ta'eef. Ittuma fufee maaliif gara keenya dhufa yookiis Yesuus maaliif gara keenya dhufa kan jedhuuf jaalala isaa raawwachuuf. Yesuus maalirraa hubannaa? Namoota sana Maartaa fi Maariyaam yookiis immoo xalayyaan Maartaa Maariyaam gara Yesuusitti ergan maal jedha? Obboleessi keenya inni ati baay'ee jaalattudha. Yesuus sababbiin inni gara namaa dhufuufi jaalala isaa mul'isuufi, biyya lafaarra kan inni dhufeefi, nama ta'ee kan inni dhalateefi, foon dadhabaa kan inni uffateefi, lakkoofsa 4 sana irratti yoo ilaalle kaayyoon inni dhufeef, kaayyoon inni Alaazaariin du'aa kaasuu dhaqee maaliifi jaalala isaa isa dhugaa sana, isa amma du'aatti of hin qusanne sana, isa dabarsee lubbuu isaa kenne sana
isa mul'isuudhaaf jecha Yesuus gara namaa dhufa. Yoo ilaallu wangeeluma Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 gara hanga 5tti yoo ilaallu Yesuus jaalala bartoota barsiisuudhaaf jecha ulfina guddaa qabu dhiisee gadi bu'ee bishaan xuwweetti naqatee miila bartoota isaa dhiqe. Kan ammoo isiniif gochuun koo dinqiifattanii akka isin dhiiftaniif osoo hin taane akka walii keessaniif gootan isiniin gorsaa jedhe. Yesuus nu jaalachuudhaaf, ulfina isaa mul'isuudhaaf, nu gargaaruudhaaf, waa'ee keenyaaf ulfina isaa irraa gadi bu'ee osoo of hin qusatin ofii isaa nuuf kenne. Yesuus gara keenya dhufuusaa maaliif yoo jenne qabxiin inni duraa jaalala isaa mul'isuuf. Lammaffaan immoo maaliif gara keenya dhufa yookiis akkamitti gara keenya dhufa kan jedhuufi haala nuti keessa jirru keessaa nu baasuufi. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 yoo ilaalle lafa itti Phaawulos fi Siilaas hidhamanii funcaa sibiilaatiin hidhamanii jirma lama gidduu jiranitti yeroo isaan faarfatanitti haala mijanne keessa madaa isaanii keessa sassalataan hidhamanii otoo jiranii dingata hundee mana hidhaa socho'e jedha. Raafamatu ta'e jedha. Sababbii isaa maaliif? Ulfina isaa mul'isuuf, ulfina waaqayyummaa isaa eeyyutti mul'isuuf warra mana hidhaa sana keessa jiranitti, warra aaboo qaban sanatti, warra nuti guddaadha jedha sanatti ulfina isaa mul'isuuf, guddummaa isaa mul'isuudhaaf Yesuus gara isaanii dhaqe. Maal godhe? Hundee lafaa qabee roomisiise. Arras nan jedha waaqayyo gaafa gara keenya dhufu isa nu qabe gararraa waan jiruuf waan namni yaanne tokko waan nu gararraa ta'e tokko qabee raasa. Kanaaf arraani siniif sagaleen qaba. Waaqayyo isa nu gararraa jiru, isa nu caale, isa nuti abdii kunne qabee raasa. Ameen. Kanaaf iyyuu abdiin kutatinaa. Jaalalli waaqayyo, arjummaa waaqayyo waa'ee keenyaaf diriiree jira waan ta'eef waaqayyo gara keenya hin dhufa. Galanni ulfinni isa nu jaalateef haa ta'u. Ameen.